Manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii guyyaa kaleessaa dhimma Itoophiyaa irratti marii taasisee ture. Gabaasni itti aanu waa'ee walgayii kanaa irratti xiyyeeffata caqasa. Walga'iin mana maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii kaleessa taasifame kan waamame barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutareeziin. Sababni isaa immoo waa'ee hojjettoota gargaarsa namoomaa mootummaan Itoophiyaa torban darbe biyya keessaa akka bahan taasisedha. Walga'ii kanarratti Itoophiyaa dabalatee bakka bu'oonni biyyoottan 13 hirmaataniiru. Keeniyaan, Niijerii fi biyyi Kaaribiyaanii tokko Tuuniziyaadhaan bakka bu'anii yaada isaanii dhiyeessaniiru. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan argaman Ambaasaadder Taayyee Asqasillaasee namoottan torban biyyaa baasuudhaaf mootummaan isaanii akka ragaa gahaa qabu dhimmichas ji'a adoolessaa keessa dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti beeksisuu isaanii dubbatan. Barreessaan muummee Antooniyoo Guutareezi namoottan ari'ataman kana ilaalchisee mootummaa Itoophiyaa irraa wanti isaan qaqqabe akka hin jirre ibsanii akka Ambaasaadder Itoophiyaa jedhanitti wanti barreeffamaan dhiyaate yoo jiraate kooppii isaa akka kennamuuf ragaaleen biroos yoo jiraatanii akka dhiyaataniif gaafataniiru. Antooniyoo Guutareezi itti dabaluudhaanis waa'ee namoottan ari'atamanii kana ragaa akka kennanuuf muummee ministeeraa Itoophiyaa yeroo lama gaafatanii akka deebii hin arganne dubbatan. Antooniyoo Guutareezi Itoophiyaan namoottan torban ari'achuun ishee seera addunyaa cabsuu akka ta'e dubbatanus Ambaasaaddarri Itoophiyaa gama isaaniitiin biyyi isaanii sababa isheen namoottan kana ari'atte ibsuudhaaf seerri addunyaa ishee dirqisiisuu hin jiru jedhaniiru. Walga'ii kanarratti kan argamanii dubbatanii dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun United States Ambaasaadder Linda Thomas Greenfield Itoophiyaan hojjettoota gargaarsaa namoomaa sana ari'achuudhaaf sababa kamiiniyyuu himachuu hin dandeessu jedhan. Itti aansuudhaanis namoottan ari'ataman akka deebi'an gaafatanii ta'uu baannaan garuu tarkaanfii itti aanee fudhatamu irratti manni maree nageenyaa itti yaaduu qabaa jedhan. Bakka bu'oonni biyyoottan Afrikaa, Keeniyaanii fi Niijer Tuuniziyaadhaan bakka bu'amanii yaada Chaayinaatti dabalamuudhaan waldhabiinsi Itoophiyaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomanii gidduutti dhalate kun kan hiikamuun irra jiru karaa dippiloomaasii tasgabbaa ta'een ta'uu qabaa jedhan. Bakka buutuun biyya Raashaa Ambaasaadder Aanaa Evistigneevaa dhiibbaan karaa tarkaanfii qoqqobbiitiin godhamu. Qoqqobbiin seeraan alaa biyyoottan dhuunfaadhaan taasisan ilaalchisee haalli summi qabeessi miidiyaa irratti darbu deebiin isaa badiinsa uumuu akka danda'u dubbataniiru. Rakkinni yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiru kan naannoo tokko yookiin naannoo kaabaa qofa akka hin taane kan dubbatan Ambaasaaddarri Raashaa rakkina biyyattii hiikuudhaaf yoo barbaanne bakkeewwan biroos yaaduu qabnaa jedhaniiru. Bakka buutuun biyya Biriitanii ari'amuun namoottan mootummoota gamtoomanii sirri akka hin taane dubbatanii akka namoottan ari'atamanii hojii isaanii itti fufan akka tajaajilli bu'uuraa Tigraay keessatti deebi'ee hojii irra oolu gaafataniiru. Hojjettoota gargaarsa namoomaa ari'achuun dhaabbata mootummoota gamtoomanii tuffachuu akka ta'e kan dubbatan bakka buutuun mootummaa Ayerlaand falli rakkinaa karaa wal waraansaatiin dhufuu danda'u akka hin jirre dubbatanii dhukaasni dhaabbatee mariin araaraa taasifamuu akka qabu gaafatan. Hojjettoonni mootummoota gamtoomanii bakka hojjetan hundumatti seera dhaabbatichaa kabajuu akka qaban kan dubbatanii bakka buutuun Noorweey mootummaan Itoophiyaas ta'e addi bilisummaa uummata Tigraay gargaarsa namootaatiif akka karaa bananii gaafataniiru. Bakka bu'oonni Chaayinaa fi Faransaay falli karaa nagaa barbaachisaa ta'uu isaa dubbatanii biyyoottan isaanii mootummaa Itoophiyaa haaraa hundeeffame wajjiniin akka hojjetan ibsan. Haalli beelaa yeroo ammaa kaaba Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiru yoo yeroodhaan tarkaanfiin fudhatamuu hin qabne wanti Somaaliyaa keessatti bara 2011tti ta'e Itoophiyaa keessattis uumamuu danda'a kan jedhan barreessaan muummee Antooniyoo Guutarees xumura haasaa isaanii irratti mariin bu'uura nageenyaati. Nageenyi immoo bu'uura tasgabbii fi badhaadhina egereetii jedhaniiru. An Bafqaaduu Morodaati.